dhiheenya tana gaafii takkaatu na yaachistee turte. Irra hedduun namaa maaliif kaayyoo isaanitti hin milkooyne yookaan kaka'umsi isaan duraan qaban san maaliif jidduudhaan jalaa dhabama? Ammaas jidduudhaan maaliif dhaaban waan isaan eegalan san? Achiin itti yaadee qoradhee jennaan sababaan takkaffaa kana taheetii natti mul'ate. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Irra hedduun keenya kaayyoo hedduu qabna. Hojii haa ta'uu, barumsa haa ta'uu, fuudha haa ta'uu, maallaqa haa ta'uu, imala haa ta'uu, yookaan waan biraallee ta'uu akka kitaaba barreessuu fi waan isa fakkaata. Hundi kun garuu argamuudhaaf iccitii kana sirriitti beekuu qabna. Inni hoo maali yoo jettan qophina. Mata dureen kun haalaan bal'aadha, garuu hanqa dandeettii tiyyaa tuttuquun yaala. Kaayyoon keenya waan fedheehuu haa ta'uutii sirriitti itti qophaa'uudha qabna jechuudha. Qophina qaamaa, qophina lubbuu, qophina sammuu barbaachisa. Osoo hin eegallee dura if gaafachuudha qabna. Ani dura itti qophaa'eetiin jira gaafii jettu. Qophina yeroo jennu lamatti addaan baha. Qophina keessaatii fi alaa, internal and external readiness. Fakkeenyaaf namni wahii hojii barbaadaa haa jennu. Qophina isarraa barbaachisu maali yoo jenne? Fakkeenyaaf gama externality yookaan gama alaatti yoo eegalle CV akka gaariitti cimtee qopheessitee ni jira. Ammaas eega qopheessitee bakka hojii adda addaa yookaan kaampanii ati barbaadduuf hirtee jirta. Osoo ifin amansiisnetti aboo kaampanii kuni kaampanii guddoodhaati nan taqabbalan jettee. Namni qophaawaa jennuuni nama itti deddeebisuudha jechuudha. Osoo abdii hin kutatin. Guyyaa 2, 3, 4 itti deddeebisee achiin dadhabe je'eetii ifirraa dhiisuu miti. Akkana jechuun hoo itti rarra'uu qabdaa jechuu miti. Itti rarraateetii lubbuu kee waan dandeessuu ol ifcinquu qabda jechuudha miti. Kana jechuun itti rarra'uudha jechuudha. Itti rarra'uu fi abdii kutachuu dhabuun immoo garagara. Itti rarra'uun kana malee jiruu tiyya inumaatu jiraachuu hin danda'u jetteetii if amansiisuudha. Fakkeenyaaf namni takka hojii takka argatee haa jennu garuu ulaagaalee gaafatan. Ulaagaaleen isaan gaafatan ta'uu mala afaan wahii barachuu yookaan immoo muuxannoo kompiitaraa beekuu. Garuu inni waan hin dandeenye jecha yookaan ulaagaalee kana waan hin qabaanne jecha san dhiisee bakka biraa dhaqaa jennu. Kaampanii takka 2, 3 eega jijjiiree booda abdii kutataa jennu. Akkana godhuurra yeroo gabaabaa takka fudhatee maaliifiinsa ani ifin barsiisne je'eeti baratee akkasitti if qopheessu jechuudha. Amma immoo gama keessaa yookaan internal jenne san yoo laallu itti qophoiteetii jirtaa comfort zone kee yookaan gudina raaxaa kee keessaa bahu. Fakkeenyaaf halkan turtee haraftuu yoo taate ganamaas haga sa'a 2-3 booda hirriibaa kakaatu yoo taate san jijjiirtee yeroodhaan raftee yeroodhaan ka'uudhaaf qophoitee jirtaa. Ammaas duraan yeroo dheeraa faamilii yookaan hiriyoota keetii waliin dabarsitu yoo turte qoflaa taphachaa yeroo san gabaabsitee gara waan si fayyada barachuu. Fakkeenya biraa fuudha yoo laalle sababa hiriyoonni kee fuudhaniif jecha yookaan sababa maatiin kee gara fuudhaatti si dhiibduuf jecha kee itti seentu yoo taate ati ittiin qophoofne jechuudha. Itti qophaa'uudhaaf dura if gaafachuu qabda. Jiruu tiyya nama biraa wajjin sheer godhuu itti qophaa'eetiin jira. Ammas maali dirqamni narra jiruu fi mirgaan ani qabu? Waldhabinsi yoo dhufe hoo at least iskiilii itti walii galtee uuman niin qaba, sabrii niin qaba. Ammas barbaachisaadha abbaa yookaan haadha ta'uuf qophina niin qaba jettee if gaafachuu. Waliigalaaf akkamittiin hayyoo kiyyaaf itti qophaa'uu danda'e yoo jaame waan 4. Takkaffaa niyyaa yookaan yaada clear ta'e qabaachuu. Keessa kiyyarraa qabahee ta'uu qaba jechuudha. Namni biraa waan naan jee jecha
yookaan waan nama bareechisee itti naqa kaasee jecha osoo hin taane. Lammaffaan aloo kee qopheessuu yookaan externalii qopheessuu. Akkuma fakkeenya reefu fudhanne jechuun CV fi muuxannoo sirraa barbaachisaa beeku. Sadaffaan immoo keessa kee qopheessuu. Internal readiness ka jenne san. Odeeffannoo dogongora tahee sirreeffachuu fi waan isa fakkaata. Afuraffaan immoo osoo abdii hin kutannee itti deddeebisuu.